Dhaabbanni mirga namummaa falmu Human Rights Watch gabaasa isaatiin miidhaa West Bank keessatti lammiilee Israa'eliin godhamaa jiru sarbinsa mirga namummaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf akka jiru akeekkachiise. Dhaabbatichi mootummaa Israa'el haleellaa kana ittisuu dhabuu fi qaamoleen akkasumas namoonni akka raawwatan itti gaafatama malee hafuu uumuu isaatiin yakkeera. Ibsa adoolessa 24 baaseen Human Rights Watch akka jedhetti ganda Falastiin Taal jedhamtu kan Naabluusitti dhiyoo jirtu irratti haleellaa qubattoonni seera alaa kan raawwatan namoonni Falastiin 4 fi namoonni Israa'el 2 ajjeefamaniiru. Dhaabbanni mirga namummaa kun akka jedhetti jeequmsi dhiyeenya kana mul'ate kun akkaataa waliigala qubattoonni hidhatan uummata Falastiin irratti haleellaa itti raawwatan kan agarsiisu yoo ta'u, loltoonni Israa'el immoo jeequmsa kana keessatti hirmaatanii jiru. Qubattoonni seera alaa kun haleellaa kanaaf itti gaafatamuu qaban deeggarsa maallaqaa, meeshaa fi seera mootummaa Israa'el irratti ni argatu jechuun Human Rights Watch ibseera. Akka adoolessa 24tti lakkoofsi namoota Falastiin daangaa West Bankiin qabame keessatti ajjeefaman waxabajjii 19 dhiyeenyatti 10 ga'uu isaanii himamee jira. Ragaan dhaabbata gamtoomanii biiroo qindeessa dhimma namoomaa UNOCHA caqasuun akka jedhetti bara 2026 keessa adoolessa 19tti namoonni Falastiin 68 daangaa West Bank keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u, isaan keessaa yoo xiqqaate 13 qubattoota seeraan alaa kanaan ajjeefamanii jiru. Jeequmsi qubattoota seeraan alaa Israa'el erga mootummaa amma onkololeessa 2022 aangoo qabatee as haalaan kan dabale yoo ta'u, keessattuu bitootessaa fi ebla bara 2026 keessa haala olaanaadhaan dabaluun galmaa'eera. Dhaabbatichi kanaan dura akeekkachiisaa akka turetti haleellaan qubattoota lafa saamuu fi buqqisuun tooftaa bal'aa qabeenya irratti saamuu fi duguuggaa sanyii raawwachiisuuf yaadameeti. Human Rights Watch waamicha aangoowwan Israa'el qe'ee fi gandoota Falastiin barbadeessuuf dhiyeessan balaaleffatee akkasumas karoorri Naataniyahuun jedhamee kan bu'uuraalee qubattoota seeraan alaa kan seeraan ala ta'an seera qabeessa gochuu fi tajaajila haaraa dhabuu ariifachiisuuf qabame lafa Falastiin dhuunfachuuf carraa dabalataa uumuu jechuun akeekkachiiseera. Human Rights Watch mootummaa jeequmsa dabalataa ittisuuf tarkaanfii ariifachiisaa akka fudhatan waamicha dhiyeesseera. Kana keessattuu namoota sarbinsa mirga namummaa ulfaataa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kaa'uu, meeshaa waraana Israa'eliif dhiyeessuu dhabuu, daldala bu'uuraalee seeraan ala ta'an waliin taasifamu dhorkuu fi qorannoo mana murtii akka addunyaa ICC deeggaruu hordofa. Jeequmsi qubattoota seeraan alaa ganda Taal irratti raawwatame jeequmsi kun yoo hin dhaabbannee fi namoonni itti gaafataman seeratti yoo hin dhiyaanne babal'insaa fi sarbinsi mirga namummaa ulfaataan kan hin oolle ta'uu isaati yaachisaadha jedhe Human Rights Watch.